bilisummaa Oromoo kallattii hundumaanuu kan inni itti jiruu fi haalli inni keessa jiru falmaa hadhooftuu guddaadha jira. Waraana kana immoo kallattii adda addaan itti bobba'amee dhiiguu irratti kan xiyyeeffate humni tokko kan socho'ee ture. Kuni Oromiyaa hunda keessatti iyyuu uummanni ni beekaa ifaadha. Haala kanaanii namoota humna ittisa uummataa ta'anii ijaaramanii fi akkasumas hangi ta'e waraana bilisummaa Oromoo keessaa walitti qabamanii gara mooraatti galfamuun ni ture. Inni kun haalaan baay'ee xiqqaa kan sanarraa akka dhiyaate egaa waraanni ammayyuu dirree falmaati jira. Ololli adda addaa adeemsifamaa ture. Ololli fi qaama waraanaa fi qaama qabsooti. Akkuma qawween nu waraanaa turanii ololaanis waraanni deema. Qabsoo irratti hirmaattee lola seentee wareegamuun ni jira. Akkuma lola seenanii wareegamuun jiru bifa ololaanis itti deemamee waraanni akkuma amma mooraa seena jedhamee ololame kanatti namni keessaa ayyaan laallataan gara qabsoo hin goolabamneetti daandii irraa maquun ni jira. Kuni ta'ee darbeera. Oromoon quba qabaa. Kan sanarraa gadi hafe garuu waraanni bilisummaa Oromoo harki guddaan qabsoorra dirree falmaati jira. Galatooma mee anan isin gaafadhu akka itti gaafatamaa waan hayyi dureen Jaal Daawud Ibsaa waboo uummata Oromoo fi abbaa gadaatti kenneera jedhanii ture. Isin abbaan gadaa isin hin dubbifne warri abbaa gadaa? Hayyi dureen adda bilisummaa Oromoo waan inni jedhee namni waan hubateeru natti hin fakkaatu. Uummata Oromootti kenname yeroo jedhamu waraanni kun waraana sabaati, waraana biyyaati. Uummanni kun haa tikfatu, haa jiraachifatu, murtii waliin haa fudhatu. Fedhii qabu gaafatamee waraanni kun maal ta'uu isaa akka qabu haa murteeffatu jechuu malee waraana bilisummaa Oromoo diigaa jechuu miti. Dubbiin kun akkasitti ture kan hubatamuu qabu. Uummanni Oromoo edda abbaa waraana kanaa ta'ee hayyu dureen ABO aangoo olaanaa waraana kanarratti uummanni haa qabaatu murtii sana kenne. Uummanni kun waraanni kun bifa maal akka ta'uu qabu irratti gaafatamuudha qabatu. Uummanni bal'aan kun waraana kana ni jaalata. Itti dabalee galee ilmaan isaatii jiraachifata jira. Qaroo ija isaatii garamitti akka isa geessu fuuldureessa akka isaaf murteessu beeka. Kanaaf warri murtii isaanii harkaa qabu kun isaaniif maal ta'uu akka qaban murtii ofii isaaniif kennachuu turre akka sabaatti uummanni Oromoo. Kun hin taane abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa fayyadamuu fi abbaa gadaa jechuun Oromoon aadaa gadaa keessatti sirni gadaa namni abbaa gadaa ta'uu danda'u eenyu abbaan gadaa eessa Oromoon gadaa meeqa qabdi inni immoo akkamitti filamaa. Waa hedduutu jira sirna gadaa keessatti. Ilma gaarsaa fi ilma kormaatu jira. Namni akkuma arge lafaa ka'ee abbaa gadaatu hin ta'u. Abbaan gadaa har'aa mandara keessaa mandarri tokko yoo abbaa gadaa lama sadii qaba. Eenyutu abbaa gadaa fi abbaa gadaa akkamitti haala siin galle akkasii keessatti gadaan Oromoo yerootti sharafamee jiru kana keessatti namni lafumaa ka'ee an abbaa gadaati jedhee murtii silaa abbaan gadaa dabarsuu danda'u murtii ulfaataa. Abbaan gadaa murtii inni kennu haala ilaallatee bokkuu qabatee yeroo ilaalee aduu ilaalee alfaasaa gannaa bona birraa ilaaleetu murtii kenna. Gadaa jechuun baay'ee ulfaataa safuu guddaa qabdi. Oromoo keessatti murtii guddaallee kennuu keessatti marii feesisa. Bifa kanaan miti silaa akka ta'uu malee akkasitti dhalutti deeman. Kanaaf jalqabumarraayyuu dubbichi bade. Hayyu dureen akkaataa kanaan waliin itti kennan sharafameetu uummanni Oromoo gaafatamne uummata Oromootuu fi waraanni bilisummaa Oromoo akka waraanaatti hiree ofii akkaataa murteeffatuu danda'utti hin gaafatamne. Miseensa tokko tokkeen gadi bu'aniitiin dhiiruu irratti
xiyyeeffatamee waraanni kun akka diigamu summii keessa facaafamu. Inni kun araaratiin turre araara miti lola. Lolli immoo yeroo hundumaa rasaasa walitti dhukaasuu qofaa miti. Kanaaf lola harka duwwaa nu lolamee akkasittiin hubanna jedhan. Galatoomaa Jaalmaroo garuu han jedhamaa jiru Jaalmaroonii ajaja hayya dureerraa fudhachuu didee addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo gara deemaa jira jedhamee an odeeffame kan akkamitti deebiftu sin? Namni yoomiyyuu faallaa kee dhaabbatee si lolaa jiru tokko carraa argate hundumaa keessatti dhihatteessuurraa duubatti hin deebi'u. Namni faallaa walii dhaabbatu gaarii walii dubbata hin jedhamu hin jirullee. Kuni akkasitti hubatamuu qaba. Ajajaa hin fudhatu inni kun amma miti tureera erga jedhamutti ka'e. Ajajaa hin fudhatu osuma jedhamuu jiruuti hayyu duree abaa'oo jaaldaa'uu ibsaa waliini dhiha kanatti dhufanii wal arginee marii goonee ture. Nama ajajarraa fudhanne tokko waliin marii hattee waan inni siin jedhurraa fudhattee hojiitti hiikuuf hin tattaafattu ture. Marii araara naannoo Eertiraarraa jalqaburraa kaasee hanga dhufanii biyya seenaniitti wal quunnamaa waliin haasahaa turre. Haasaa kana gara xumuraa yookaan guduunfaatti gochuuf immoo isa xumuraatitti qaamaa wal arguu sanas wal arginee turre. Akkaataatti xumura argatu irratti haasaan kun waraanni kun waraana waggoota 40 olii fi akaakilee abaabilee gara kanatti akkaataatti kalootatti ta'ee qaba waan ta'eef halkan tokkotti akka galchaa doonii waan guddoonfamu miti. Marii yeroo dheeraa fedha, wal dhahamuu barbaada, murtii fedha. Namni yeroo dheeraa fi diina walitti ta'ee wal waraanaa ture gidduu isaarraa rakkoo ture sana qulqulleessee baasee akka lammata ittiin deebinetti sababni ijjitii gochuu keessisa. Inni kun akkaataatti guduunfamu kanarratti marii yeroo dheeraa waan nu gaafatuu fi dhukaasni dhaabatee kallattiin nuu kenname bakki irra jiraatame wal mari'atan tolfame qaamni waan kana taa'ee taajjabee rakkoon bakka jirtu hubatee ilaameen xumuratti godhu jiraatee xumuranna jenne akkasittiin hayyu dureen keenya nu dubbisee waan waliin itti mari'achuu dandeenyu irratti beellama qabannee ol deebi'ee jechuudha. Beellamni suni deebi'amee wal arguu irratti daandiitti cufanii ol deebisan. Haala akkasii kana keessatti gaa marii ati gochuu dandeessuu fi wal hubachuu dandeessu hin jiru waraanni kana harka micciiruutu barbaadan. Dhaaba gama akka dhaabaatti jiru sana erga biyyatti galfatanii waraana isaatiin akka waraanaatti akka nama nagaan dubbii xumurateetti osoo hin taane akka booji'amaatti hiriirsanii galchuutu barbaadan. Sun immoo ta'uu hin dandeessu. Qabsoo kanarratti wareegama kafallee dhaabni kun dhaaba Oromoon kun itti kitimamee asiin ga'e waan ta'eef qaroo ijaa kasaa kana dhangalaasuun akka qoosaatti hin danda'amtu waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sanatti murtii jiru fudhate. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo fi nutti dhufuu hin dandeenye miidiyaatiinis ibsa kennaa turanii dhageesseessaatis jedheen abdaddaa haala kanaanii adda bahan. Kanaaf hayyuu duree keenya waliin adda nu baasaniitu ajajammoo hin fudhatanii kan immoo jalaan olola oofanii kuni qaama waraanaati duuluma nurratti baname keessaati Oromoon akkasitti hubachuu qaba. Kanarraa kaafee ajaja ka fudhataa turre adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree jaaldaa'uu ibsaarraati jechuudha. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo ajajaa ta'e ka hogganu jaalatti raggaasaatu ture ajaja kallattii isaan irraa fudhataa ture. Amma garuu kallattii sana addaan nu jalaa kutanii jiru. Kallattii addaan citee quunnamtii addaan cite kanarratti immoo hundaa'uun ajajattiin fudhatan jedhanii immoo olola oofuu. Kuni bu'aa haasaa yerooti. Injifannootu muraasa hin danda'u rakkoo Oromoo yeroo mara gangalataa ta'es furuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoon kun ammas kan itti fufee jiru. Tole galatoome mee amma ati Jaalmaroonii aangoodhuma isaa beekumsa isaa malee nageenya Oromoo nageenya Oromiyaa fi tokkummaa Oromoon barbaadu otoo barbaadee galii hoggaa jedhaniin sun galaasiin jedhu kana maal jetta? Ani nam tokkicha beeki galii hin galiinii miti dubbiin Oromoo kun dubbii waggaa 50 gangalataa abdee kana namni tokko galii dhabuu irratti tokkummaa Oromoo ni sharafa jechuun kun ofitti qoosu aangoo akkamiitiin barbaadan du'a
du'a keessa jirra, ibidda keessa jirra, beelaaf seebuu keessa jirra, aduuf rooba keessa jirra. Namni akkasittiin aangoo qabu. Du'a hoogganuuni aangoo miti. Nama wareegamatti oofuun jireenya miti. Ofiisi bakkitti kufanii fi yeroo kufan haala beekamne keessatti qabsoo hadhooftuu gaggeessuun aangoo miti. Namni akkaataa kanaan haasa'u illee yoo mataa qaba ta'e yookaan immoo namni isa caqasallee yoo mataa qaba ta'e kana madaalee ilaaluun waan isa rakkisuudhaaf hin fakkaatu. Aangoo akkamiitiin qaba? Biyya kamiin bulchuutti jira. Dinagdee kamtu na harka jira. Jireenya kananii akkamii jechaan aangootti rarra'utti jira. Aangoo maaliitti jira immoo? Ani waraana. Waraanni qabsootti jira. Ni kubbisaa ni kuka. Haala kanii kana keessatti aangoo akkamiitiin harkaa qaba? Maaliifi inni kun egaa akkuma jedhu sun itoo waan kana qulqulleessa deemsee bareedaadhaatti fakkaata. Qabsoo Oromoo gara dabarsuuf tattaarachuun lafu yoomiyyuu qaama jirtu isa kana immoo olola xixiqqoo akkasiif wanni jilbeeffatamu jiru. Kan itti deemuu jirru du'aa kan harkaa qabnu immoo abidda. Abidda akkasii kana keessatti immoo aangoo isaatii hojjetaa kan jedhamu baay'ee nama qaanessalle. Tole, mee amma Jaal Maroo fi waraanni bilisummaa Oromoo waa'ee Finfinnee amma deemaa jiru kana dhagahaa jirtu. Finfinneen kan keenyaa warri jedhanii Oromoo irratti waraana kaasuudhaaf olola oofaa jiran jiru. Akkamitti ilaala waboon kana? Finfinnee ammatti hankeenya miti. Nama harka Finfinnee akkuma Finfinnee mee atu ilaali. Kan kee osoo taate Finfinnee keessatti waan xiqqoo tokko gaafa dalagdu mee Oromoo ilaalinyaati. Oromooni jireenya Finfinnee keessaa itti jiraatee hin beeku, itti jiraachuu hin fedhu. Qorqalbii bara dheeraa irratti hojjetamerraa bakka baay'ee bashannana bareedaa tokko Oromoo seeneen bashannanu Finfinnee keessatti hankoo miti. Yookaan immoo nama harka jirti ni sodaataa jechuudha. Abbummaan Finfinnee afaaniin dubbachuu miti. Gochaan agarsiisu. Finfinnee keessatti Oromoon tokko mana bunaa tokko yoo banate akka namaa biyya Ameerikaa yookaan biyya Faransaa yookaan biyya Jarmanii yookaan biyya biraa tokko keessatti banate tokkotti baay'ee odeeffama. Biyya isaa keessatti jechuudha. Finfinnee keessatti shamarran keenya dardarran keenya Oromoon tokko huccuu aadaa bareedaa uffattee yoo deeme baay'ee sodaataa. Maallaan jedhan jecha adeeme gaafa nagaan gadi Finfinnee keessatti akka isaanii oolleetu odeeffata biyya abbaadhaa keessatti. Finfinneen afaaniin jenna malee kan keenya argama. Kan keenya ta'uu ka dandeessu gaafa Finfinnee keessatti ati yaaddoo tokko malee baatee galtee yaaddoo tokko malee qaamii tokko malee bakka barbaadde tokko seentee afaan Oromoon dubbattee ittiin keessatti nama abbaa barbaadde waliin waan barbaadde jettee baate. Finfinnee keessatti manni barnootaa tokko yoo baname akka waan biyya biraa tokkotti baname biyya isaa akka hin taane garuu immoo biyyi biraa tokko akka isaatii laatteetti odeeffama. Finfinnee keessatti manni tiyaatiraa tokko afaan Oromootiin yookiin inni walii argisiise akka addaatti himama. Finfinneen akka hankeen dhaameyyuu kanaan argitaa jechuudha. Finfinneen keenya ka jennu gaafa dhugumaan kan keenya taate maqaa mee fakkeenyaaf magaalli guddittiin Oromiyaa Finfinnee magaala guddoo Oromiyaa Finfinnee jetteetu Finfinnee keessatti magaalli guddoo biyya kee afaan Oromootiin sin keessummeessitu. Mee magaalli guddoo Oromiyaa kuni yookaan magaalli guddoo federaalaa kuni osoo Finfinnee ta'uu baattee magaala kan biraa Goojjam keessa jiru tokko yookaan immoo gara Hawaasaa taate magaalli guddoon Finfinneen ka Oromiyaa taate kuni Oromoo akkamittiin keessummeessiti sabaaf sablammoota achi keessa jiran akkamitti keessummeessiti kana jechuudha dubbii gabaabaa. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dhimma Finfinnee irratti ejjennaan inni qabu Finfinneen ammatti maqaatu kan Oromooti malee Oromoo keessummeessaa jirtu lafatu ka Oromooti malee sabni Oromoo achi keessa jiru ka jiru immoo ka achi keessatti rakkoo bara dheeraa irra ga'uurraa of dhoksee adeemaa jiru. Rakkoon kun kan inni furmaata argatu gaafa waliigala guutummaa biyyattii keessatti rakkoon Oromoo gangalataa dhufee guduunfaa argate qofa. Finfinnee jechuun saba tokko naannoo Piyaasaa gaafa dabartu farda achi dhaabbatutti qaadatee darbu sabni biraa immoo yeroo achi darbu haaloo xiiqii aarii fi gaddi itti dhaga'amee darbu magaala akkasiiti.
magaalaa akkasiitti waliin qabna jenneetu kan keenya jenneetu dannaa jechuudha. Baay'ee dubbachuutu danda'ama hedduu. Kun hundumti garuu furmaata argachuu danda'u yoo xumuratti gurguree qofa. Daangaa Finfinnee jedhu. Finfinneen daangaa akkamitti qabaachuu dandeessi? Daangaa bulchiisaa qabaachuu dandeessi. Kanarraa kaasee dachee Oromiyaa kutanii daangaa biraa gochuun hin danda'amu. Mana tokko keessa kutaa adda addaatu jiraachuu danda'a. Hundumti isaa garuu kutaa mana sanaati. Kutaa tokko qofaatti fidanii namatti galchanii yookaan kireessanii yoo kireessanii abbummaan kan eenyuuti abbaa kireesse sanaa jechuudha. Namtichi akka barbaadetti seenee bahuu danda'a. Garuu mana sana waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Finfinneen akkasitti hubatamu kan isheen qabdu akkasitti jechuudha kan nuti ilaallu. Tole galatoomi mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo warra mooraatti deebi'an kana nam tokko maal jedhu warra deebi'an keessa waboonii otoo hin qoratiin isaan itti ofitti fudhate warra uummata Oromoo waraanaa ture warra Oromoo hataa ture warra nama ajjeese ofitti fudhate isaan immoo amma waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhanii mooraatti deebi'aa jiru mooraatti deebi'anii jedhu kana maal jettu isin? Waraanni bilisummaa Oromoo gara balleessaa hunda keessummeessaa nama qabsoo fedhu nama Oromummaa fi birrummaa jalaa bahuu falmachuu barbaadu hundumaa akkatti keessummeessu hin qaba. Inni kun gara bal'inni xiqqoo rakkoo uumuu ni danda'a ta'a. Ammoo qabsoo keessatti bu'aa bahii keessa dabarturraa waa hin baradha. Namni hedduun wareegama yeroo dheeraa kafalaa asiin ta'e kanatti nam'ee injifannoo katumuraa fakkaatu tokko saammachuuf itti dhufuu fi namni gariin immoo itti dhiigee itti dheenee beela'ee dheebotee waan kana galmaan ga'uu fi jaallansaa hedduu waliin bakkala tokko ciisee ka'ee eelee tokko keessaa waliin soorate fal'aana tokko waliin soorate hedduu of biraa dhabe akkasittiin adeemamaa ture. Kaayyoon inni hadhooftuu biqiltee dhaggee fi inni yeroo fi itti dhufee garaagarummaa hin qabaatti. Haala akkasii keessatti namoonni nutti dabalamuun kun immoo kaleessa waan godhan irraa kaanii asii achi hin dhiibnu ofitti qabna ofitti deebisna diina horachuurra fira horachuutu caala jennee ka ofitti daballe jiraachuutu dibaanni ture. Wanni kun garuu hedduminaan miti. Ammoo eeyyee galameera. Isaan kana qofaas miti sagalee kaa addatti waraana bilisummaa Oromoo wal fakkeessanii qopheeffataa turan himamaallee ture. Kaa adamsinee dhuunfannee warra jiranis ni jiru. Warra akkasittiinis qopheessanii waraana bilisummaa Oromoo jedhanii olola yeroo gaafatanis ni jiru. Inni kun akkasittiin ilaalamuu qabaa jechuudha. Galatoomi amma raayyaan ittisa biyyaa waboo ni balleessina jedhaniit meeshaa guguddaa gadi guuraa jiru jedhu keessattuu gara Wallaggaa kanatti akka maal jettu isin? Waraana isin waraanaa jiru amma isin wajjin waraanni isin irratti godhamaa jiru jira? Eeyyee gara lixaa kanatti ergaa mootummaan Ukaata kaabuu walii galame kana cabsee duula bal'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti banee guyyaa tokkoo hammaa kanatti illee waraanni addaan hin cinne waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun karooruma walii galatti uummata Oromoo balleessina jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata Oromooti waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu takkaayyuu uummata Oromoo keessatti rakkoo hin uumne. Rakkoo uummanni Oromoo keessa jirutu waraana bilisummaa Oromoo uume malee. Kanaaf hanga rakkoo uummanni Oromoo keessa jirutu waraana bilisummaa Oromoo alatti hin xumuramnetti waraanni bilisummaa Oromoo baduu hin danda'u. Tole mee ammala akka waraana bilisummaa Oromootti Oromoon tokkummaa barbaada nagaa barbaada mootummaa tokko keessa immoo waraanni lama hin jiru jedhanii dubbatu. Kun dhugaadha isin amma maal gochuutu irra jira amma Oromoo tokko gara tokkootti fiduuf gara nageenyaatti fiduuf biyya kana gara dimokiraasiitti deebisuudhaaf maal isin amma mootummaa Itoophiyaa kanarraa eegdan isin nagaadhaan uummatatti deebi'uudhaaf? Wal haasa'uu gaafata haasa'a haqaa karaa rakkoo kana yeroo xumuraaf furuu barbaachisa. Waraanni nama wajjin jiraatu maan
addunyaa kanarratti inum jiraata. Kuni afaani yeroo rakkoo dhalate biyyoota hedduu rakkoo yeroo dheeraa qaban walii irraa furatan irraa akka ilaallutti waraanni bakka walii kennee wal tursiisee akkaataa kanaan rakkoo haasa'ee fixateetu gara xumura godhachuu fi waraanni inni kun isa kamitti akka makamee dubbiin xumura argatu jaarroliin hajjattoonni akkasumas qaamni addunyaa irratti rakkoo furuutiin muuxannoo yeroo dheeraa qaban keessatti hirmaachuun ni xumuramaa jechuudha. Inni kun Oromoofis adda hin ta'u. Yeroo nu bira ga'u qofaa olola ta'uutu baay'ate irraa kaa'atu. Kanaaf haala ammatti deemamuun miti. Mootummaan biyya kana bulchaa jiru mootummaa makareessa akka itti filatanne jedhu malee jijjiiramni tokko iyyuu hin jiru. Mootummaa TPLF bittinee tolche paartii isaan ofitti naannessanii jiraachisanii wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. Waraanni isaan harkaa qaban tikni poolisiin korri bittinneessaa humna addaa kun hundumtiyyuu waraana paartii siyaasaa tokkitti akka tiksutti ijaaramedha. Yoo walitti makamuu beeksisa ta'e, yoo walirraa hojjechuu beeksisa ta'e, nama paartii siyaasaa tokkitti akka tajaajilu barsiifametu si barsiisee akka atis paartii siyaasaa tokkitti tajaajiltu, saba kee ajjeessu, bakka barbaadanitti akka barbaadan ummatitti dhahamu kana baratteetu isaanitti makamtamoo qaamni walaba ta'e yookaan qaamni dhugumaan dimokiraasiin dhugaa biyya keessatti akka jiraatuu fi waraanni tikni poolisiin saba tajaajilu akka jiraatu barsiisutu jiraachuu qaba. Isa kana gaaffiin amma jiru. Mee waraanni kaampiitti galfamee dhamu kuni siyaasa akkamiitu barata? Too dhaaba mataasaa danda'e qabu, dhaaba siyaasaa mataasaa danda'e qabu. Yoo barsiisuu ta'ee wal ta'ameetu kan inni baratamuu qabu. Namni kaleessaa ilmoo ajjeesee haadha irra teessisee bakkuma sana jiraata. Namni akkasii alaan maal na barsiiseetu jijjiiramni biyya kana keessatti akka dhufuu fi nagaan akka bu'u waliin hojjenna. Kana gaaffiin naa deebi'uu qabu, kana gaaffiin uummanni Oromoo gaafachuu qabu jechuudha. Tole galatoomi amma gaa nagaadhaanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf uummatatti makamuudhaaf ergaan ati abbaa gadaatii qabdu maalidha? Kiraateeriyaa isaaniin guunne waggaa dura dhufan suni akkan dhagayetti siin hin dubbifne jedhanii maal gochuutu irra jira nagaa gara amma jette kanatti dhufuudhaaf? Mootummaan Itoophiyaas maal gochuutu irra jira? Warri abbaa gadaas uummanni Oromoos maal gochuutu irra jira? Jalqabarraa yoo dhugumaanii araarri seensisee wal dhipheessuun ni barbaachisa ta'ee waraanaa walirraa dhaabu. Dhukaasni dhaabbachuu qaba. Uummanni nagaan bahee nagaan galuudha qaba. Waraanni uummata keessaa akkaataa kanaan faca'ee jiru bakka itti tolfamuudha qaba. Erga kuni ta'uun ammoo mallattoo nagaa barbaaduuti mul'ee nu agarsiisa waan ta'eefi kana booddee immoo haal dureewwan lafa keenyatu jira. Haal dureewwan lafa kaa'ame suni waraana bilisummaa Oromoo doonii hundaarraan walitti cuunfameetu jaallan keenya karaa dirree kibbaa jiraniin abboota gadaa jedhamanii yeroo sana ibsachuu asitti kennameera. Yookaan immoo miidiyaa irrallee naanna'aa tureera jechuudha. Haal dureewwan kana irratti haasa'uutu nu barbaachisa. Fakkeenyaaf ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jiraachiftan jedhamanii hidhamantu jira. Namni anaan na jiraachise anaaf itti wareegama kaffalee har'a mana hidhaa jira. Ani immoo jireenya qananii barbaachisan manatti gala. Kun hin taatu gonkumaa. Jalqaba inni hiikamuu qaba. Cubbuu godhe hin qabu. Erga inni hiikamuun immoo nagaa barbaachuu irratti walitti siquu irratti wal amantaa irratti karaa saaqallee fedhiitu jirallee jettee amantee walitti siquu fida waan ta'eef haal dureewwan akkasii irratti haasa'amee haal dureewwan guutamuu qaban keessumaa hidhamtoota hiiksisuun waraana karaarraa gorsuu shaffisaan ta'uu qaban. Inni kaan immoo suuta dhaawataa wal haasawaa akkasittiin furmaata argata. Abbootiin gadaa, jaarroliin biyyaa, abbootiin amantaa yeroo mootummaa muddama seenu hafuura baafachiisuu fi araara jedhanii tolchu. Yeroo garuu mootummaan xiqqoo hafuura baafate immoo
uummatatti roorrisuuf uummanni du'u ni callisu. Kana jechuun loogdotaa jechuudha. Jaarsi gidduu dhaabbatu gamalachuurraayyuu yeroo rakkoon jiraatu atis akkasumatti atis akkasin godhiidha jedha. Jaarsa jechuun kana. Abbaa gadaa jechuun kana. Abbaa gadaa jechuun nama murtii mataa ofii kennuu danda'u malee murtii mataa namaatiin nama socho'u jechuudha. Yoo akkasitti socho'ate ammoo sun abbaa gadaa osoo hin taane dabballummaa yookaan kaabirummaa sana jechuudha. Kanaaf wanni ammallee biyya kanatti ta'e yeroo rakkinni garma mootummaa irratti dhiibbaan dhufu hafuura baafachiisuu fi uummata Oromoo qabsootaatti gufuu ta'ama. Yeroo uummanni Oromoo garuu akkaataa kanaan adamfamee ajjeefamutti ni callifamaa jechuudha. Kanaaf isaan irraa fakkiin kan jiraatu. Yoo kana hundumaatti furmaannaatiin namuu hidhame haaldureewwan jiran irratti waliin dubbannee yeroo dheeraan fudhatamee dubbiin kun goolabamuu qaba. Yoo kana hin taane garuu qabsoon ittuma fuftii hanga wareegamaa yookaan hanga bilisummaa taatii jechuudha. Galatoomii Jaalmaroo amma dhumarratti ergaa uummata Oromootiif kan dabarsitan yoo jiraate. Uummanni Oromoo bara dheeraa bara baay'ee dheeraatii qabsoo gaggeessaa jira. Qabsoon isaa dhaloota hedduu nyaatee, umurii hedduu galaafatee, qabeenya hedduu galaafatee, maatii hedduu dhiigee, dinagdee hedduu akkasumas gaagama hedduu qalbii Oromoo irratti fideera. Yeroo hedduu immoo injifannootti dhiyaata. Injifannootti dhiyaate kan ammoo guduunfaatti gochuu dadhabuurraa ammas deebi'ee qabsoo sadarkaa biraatti ce'uu fi wareegama biraa gaafatu gaggeessa. Inni kun baay'ee ni miidhe. Sabni miiliyoona hedduu jedhamu kuni biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti sanuu Itoophiyaa sabni tokko akkaataatti ilaaluu fi Itoophiyaa sabni biraa immoo akkaataatti ilaaluu irratti rakkoo qabdu kana keessatti Oromoon wal ta'ee humna ta'ee bahee waa'ee eenyummaasaa fi waa'ee biyyasaa waa'ee sabasaa kabachiisuu irratti qabsoo hadhooftuun inni gaggeesse nama biraan yookaan qaama akka waraabessaa eeggatee taa'e yeroo hundumaayyuu silaa leenca tarii hatamtaa waraabessa taa'eera qala nyaata itti Oromoon. Haala akkasii keessatti mirga ofii argatee dabarsee namatti kennuun irra hin jiraatu. Sana bifa danda'e hundaanuu harkatti galfachuu fi kan darbe caalaa fi itti garritti deemaa jirru baay'ee ulfaataa ta'uu Oromoon ammarraa hubachuu qaba. Yeroo hundumaa rakkoon guddaan nu keessa jiru boolla walii qotuu haa dhiisnu. Boolla qotuun suni deebi'ee hundumaan itti awwaalaa seenaa kana beekuu qabna. Boolli walii qonni kun deebi'ee hundumti itti awwaalamnu immoo bira geenyee kaanee edda boolla kana nu buusanii ni gaabbina. Gaabbii kana immoo keessaan baanu. Kanaaf waraanni kun ilmaan isaati qaama Oromoo keessaa qaroo ijasaati. Qaroo ijasaa erga ta'e immoo sabni akkasitti cunqurfamee rakkoo hedduu qabu kun namni isaan dubbatu barbaada jechuudha. Dirqiin isaan dubbatuutti jirra jechuu saba kana. Maal jennaan osoon baratiin na barsiise. Waan inni argina arguufitti jira. Osoo inni hallayyaatti deemuu isaa callisee hin ilaalu jechuudha. Yoo inni didee hallayyaatti deemayyuu ta'e karaa sirriirra qabuu dirqama namummaatu naga jira. Qabsoonni gaggeessinu qabsoo akkasiiti Oromooni waraana bilisummaa Oromoon akkasitti hubachuu qaba. Almaan sitti hadhooftuun kan ishiin jirtu. Rakkoon Itoophiyaan ittiin ijaaramte suni amma odoo haa dhufuutti jira jechuudha. Odoo isa kana keessatti sabni hundiyyuu lafa jala akkaataatti of ijaaraa jiru qaba. Kan ammallee dhiiga yookaan addabaabaayii dhaabbatee dhiibbisaa jiru Oromoo qofa. Gaafa hantuun dhuftee gaafa ibiddi namni nutti qabate bishaan walii guuroo osoo hin taane kallattii ibiddi gara mana keenyaatti deemu dursinee sofachuun nurra jiraataa dhaamsi biyya saba Oromoof kanumaa jechuudha.